obboleessi keenya reedii Adam jechuudha. Erga inni dhufee miidiyaa irratti dhiifama gaafateen booda kan dubbatu filadhee sababa dubbatu barbaadee fi waan dubbatu barbaadullee ergaa kiyya ammas irraa eegala jechuudha. Kana suuraa kana jalqaba irratti reedii dhuma mataa isaa irraa eegala. Ajandaa kiyya irraa jechuudha. Suuraa kana irratti hundaa'uudhaan reedii dhuma irraa eegala. Obboleessa keenya reedii Adam Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala Qur'aana isaa keessatti illee kullu bani Adam qaxaa jedhanii jedha. Ilmi namaa hunduu ni dogongora jedha. Irra gaariin namaa ammoo nama dogongora isaa san irraa baree jedha. Ilmi namaa ta'ee namni hin dogongorre kamuu hin jiru jechuudha. Inni lammaffaa dhiifama gaafatuu kan kee erga arge irraa dubbatu wanti an filadheef wanti na gammachiisee fi wanti itti gammade akkasuma ammoo waan boruuf ammoo nu fayyadu keessattuu akka ilmaa sikkoo mandootitti akka ijoollee arsii sooshaal miidiyaa kanatti waan nasihaa obbolummaa ergaa obbolummaa waan isinii dhaamuu qabuu fi kallattii fuulduraa akkamitti akka deemuu qabnu yaada xiqqoo waliif kenna jedheetiin jechuudha. Ni yaadna dhageeffadhaa. Inni jalqabaa hawaasni anillee keessaa dhaladhe warra akka reediitii fi ijoolleen biroollee keessaa dhalatan uummanni Oromoo sikkoo mandoo warri arsii uummata kootti dhufe yookiin ilaaf ilaameedhaan waan kamuu haasayaan furatu dubbatee waliigalutti amanuudha. Even biyya ambaa biyya Arabaa kana keessa teennee biyyoota faranjii keessa teennee biyya baqaa keessa teennee sadarkaa uummata arsiititti namni jaarsummaa taa'ee sa'aatii 3, 4, 5, 6 halkan guutuu fudhatee kootu dhufe jedhaa waliin dubbatee rakkoo furatu akka Oromootitti sadarkaa tokkoffaarra uummata arsiitii hojjetu kijiba takka hin qabu. Jaarsummaa fi taa'anii waa'een mari'atutti jechuudha. Sababni kana godhaniif hawaasni nuti keessaa baane kun hawaasa hayyuu, hawaasa beekaa, hawaasa taa'ee dubbatutti amanuu fi dubbatuu qofa osoo hin taane dhagahutti, dhageeffatutti amanu waan ta'eef jechuudha. Nuti warri dhaloonni ammaa kun garuu akka kaleessa abboota keenyaa san deemaa jirra, akka isaanii ta'aa jirraa yoo jenne ufuma kennaa uf gaafatuu dandeenya. Ajandaa gidduu kanaatitti yoo deebi'u obboleessa kiyya reedii Adam baga dhiifama gaafatte. Anammoo si galatoomfatuu barbaada. Sababni illee ummanni ati dhiifama jetteen kun ummata yoo dhiifama illee jedhanii yoo dhiitamaniif illee ummata ittiin saalfachisnee fi ummata nama saalfachiisneedha. Hawaasa gaafa namni kufe bakka kufe on nama qabu, hawaasa gaafa namni rakkate bakka rakkootii nama baasu, hawaasa gaafa namni dudda sitti gale sitti garagalee ofitti si qabudha. Ragaa kana kaleessa akka ilma Oromoo tokkootitti ani sooshaal miidiyaa kanarratti ilmaan Oromoo hunda waliin dhaabataa ture. Dhaloonni kiyya arsii ta'ullee takka nama arsii Shawaa Jimmaa Wallaggaa jedhee keessa kiyyatti karabbiin qulqullummaan natti beeku ilma namaa takka gargar baasee ilaalee hin beeku. Gaafa garuu anaa nama hunda ija tokkoon ilaalu kana warrummaan an obboleewwan kiyya jedhu ana diinomsanii sadarkaan taanee fi kallattiin taanetti nageessan adda durummaadhaan namni adda durummaadhaan ofitti naqabee abshirsiif jirra si waliin jirra galanni kee kanaa miti naan jedhe obboleewwan keenna shamarran arsii kana. Har'a yoo isin lamaan jidduutti wallabdiin uumamu akkatti dubbataniif garatti dubbatantu nama dhiba. Keessa namaattu nama madaa. Maaliif atis obboleessa keenya wanti kanaan nagahe gorumsa gabaa bahee jedhan waa malee bakka sanii fi jecha san biran geenne waan si madeesseef si quuqetu jira. Asiinillee ijoolleen tun obboleeyyan teenna ta waliin dhalanne ta waliin guddanne ta naamusa isii beennu ta isini malee si'uu namaan hin jenne ta haadhaaf abbaa ofii
maqaadhaan hin waamne isiin tayyattu malee ta osoo haadhaaf abbaa miila dhiqtuuf osoo ulfeessitu osoo kabajjitu osoo dhoqqee hartuuf osoo qoraan cabsituuf osoo haadhaaf abbaa ofirraa uffata miiccu ijoollee biyyaa baatetu har'a qilleensi sooshaal miidiyaatiif qilleensi baraa kun nama dogongorsiisuu danda'a. Tarii dogongoranii jechan taane namootni muraasni dubbatuu danda'an. Gara dubbatanii fi akkatti dubbatantu nama dhiba. Martuu qaama ofiiti dhiiga ofiiti. Akkuma Oromoon mammaaktu wal beekee walitti mar'ate wal wallaalee wal dha'ee jedhan. Ka silaa gaachana walii ta'uu qabutu ka irkoo walii ta'uu qabutu ka wal maxxanfatuu qabutu walitti garagalee wal nyaata. As biratti akka dubbatanii fi bakka dubbatantu nama dhiba. Haa ta'u malee erga isin walitti nuu fayyitanii atillee dhiifama jettee isinillee obboleeyyan tiyya qaqqaaliin dhiifama isaa sana fudhattanii akka kaleessa nu isin beeynutti akka kaleessa arsoomni qabutti akka kaleessa dubartiin Oromoo arsii qabdutti naamusa kaleessa isin beeynu naamusa kaleessa abbaa faati keessan isin guddifatte akka kaleessatti arsoomni qorsooma jedhan feekidhaa miti jecha ittiin boonaaf jedhanii miti dhugaadha arsoomni qorsooma. Dhugaadha arsoomni qorsooma maaliif naamusaa fi ilaafilaa miti waan amananiif hayaa fi akkaataatti dubbatanii bakka itti dubbatan waan beekaniif namoonni muraasni akka nama muraasaatitti dogongoruu danda'an. Dogongoruu qofa osoo hin taane dogongoranii nama biroollee dogongorsiisuu danda'an. Hawaasni garuu akka hawaasaatitti hawaasa kabajamaa fi hawaasa beekaadha. Kanaaf dheengadde akkitti dubbannu waan namni jallisneef akka amma reefu tartiibaan isiniif adda baasee dubbadhe sanitti qaama tokko dhiiga tokko ilmaan abbaa tokkootiif ilmaan haadha tokko yoo wal dhabde gamaa gamana dhaabattee walitti jechuu dandeettu. Yoo dandeesse nagaa buusu yookaan ammoo haga namni sun miira san keessaa bahee akkana waan gammachuutiif waan qalbiin namaa itti tasgabbooftu dhagahaniititti obsaan taa'anii eeggatutu caala jechaadha. Guyyaa lama sadii kana nu reediin akkana hin jenne ijoolleen akkana hin jenne maal takka hin jenne callisuu filan gammanneeti miti osoo keessi keenya garaan keenya nu gubatu jechaadha. Ka wal dhahaa jiruu fi ka wal dhabaa jirutu dhiiga kenna waan ta'aniif innillee dhiiga kenna jarrillee dhiiga kenna. Wal wallaalte malee jecha afaaniitti wal jala darbee wal dhaban malee jibbaa fi lafee hammeenya walii qabaataniiti miti. Isinii galee? Kanaaf keessattuu obboleessa kiyya Reedii Adam kaleessa miidiyaa kanarra waggaa lamaa sadii waliin turre ati nama miidiyaaf haarawaatii miti naamusaan si beeyna aklaaqa gaariin si beeyna ammallee homa si dhibetu si dhibee homa si jechisiisu si jechisiisellee ta'uu danda'a homa si dogongorsiisu si dogongorsiisellee ta'uu danda'a ammoo eega dhiifama gaafatte nullee sirraa gammanne ummata kabajamaa fi ummata gaafatan gaafatte ittiin gaabbinu. Gaabbuu qofallee miti yoo namoonni tokko tokko dhiibanii dogongora si deebisuuf deemanillee taate ati nu sirraa gammanne ummannillee sirraa gammade hawaasuma dhiifama gaafattu gaafatte ummatuma kabajamaa waanuma isaan malu gooti uf duuban deebiin. Koomentii jala deemanii borullee waan darbe si kaasanii waa siin jedhuu danda'an. Namoota san argite ammoo akka uf duuba hin deebin gara fuulduraatitti malee biraa galeera jette biraa galuu san hojiidhaan qabatamaan agarsiisuu qabda jechaadha. Sagalee jiraa jirtan maal ta'e sagaleen kiyya nagamuma? Sagaleen kiyya nagamu? Sagaleen immoo nagama kennoo bar silki biraatti as ilaalaa jira. Hin nagama akka gaariitti hin nagamaa lakkoofsa tokko naa barreessaa jira. Hayyee kanaaf sunsan gara shamarran keenya ijoollee arsiititti yoo deebinu ammoo namni nama cabsuu barbaadu waan fedhe jedhuu danda'a. Ka jidduu namaatitti ammoo ibidda babal'isuu danda'u ammoo itti dabalee waan biraa jechuu danda'a. An abbaan fedhe jaalatee jibbee dhugaa isinitti mana dhageeffadha. Shamarran arsii warqiidha yoo jedhan warqii osoo jechi bira akka warqii irra wayyaatu jiraate isinii dabalamuu qaba jedhee yaadaan. Kana yoo jedhu waan arsii ta'eefi miti waan arsii keessa dhaladheefi miti. Akka warqii taatan ka isin godhe ammoo akkaataa haadhaaf abbaan keessan itti isin guddifatantu akka isin warqii taatan isin godhe. Naamusa kaleessa isin ittiin isin guddifatantu hayaa safuu dubartiin arsii
abbaa warraa isiitu si hin jettuun isin jettiin nyaadhuun jettuun nyaadhaa jettiin isa san ammoo haadha isiirraa kaleessa barte isa santu akka isin akkasi kabajamtan isin godhe isinillee waan kaleessa haadhaaf abbaa keessan irraa dhaaltan san eeggadhaa qabeenya guddaadha warqiin qabeenya warqummaa rabbi isinii kenna eeggatuun ammoo teessan isin fakkaatee namni maqaa keessan moggaafatee nafsiyaa dhuunfaa ofiitiif arraba ofii dheeressee waan barbaade yoo ka oofu taate warqummaa teessan san isin jalaa giraama isaa hir'isa kabajaa keessan san isin jalaa hir'isa nama maqaa keessan dhahatee jecha shamarran arsii fakkaanne gocha shamarran arsii fakkaanne dubbatu ammoo lakki nuti intala arseeti intalli arsee safuu qabdi naamusa qabdi hin dubbata taanaan uf danda'e dubbadhu malee tunnuun fakkaattu uf kabajje jedhee namni ofirraa deebisu isin sababni illee namni halaakatma nama fudhatee nama halaaka waan ta'eef uf danda'een dhaabatu nama erkatee dhaabata wanti namatti erkate ammoo yoo achii kufe sillee fudhatee kufa waan ta'eef jechaadha. Isinii galee kanaaf nuti warqiidha jettanii namatti himuuf hin deemina nuu isinirraa himna obboleeyyan keessan warri isin waliin dhalate warri isin waliin guddate warri maalummaa keessan bareechee beeku isinii galee warri maalummaa keessan bareechee isinirra beeku nuu isinirraa himna isinirraa dubbanna. Nama asirratti ufuuf hin deemina namatti himuuf hin deemina maaliif abbaan ofirraan dubbatu namatu namarraa dubbata waan ta'eef jechaadha. Isinii galee namatu namarraa dubbata waan ta'eef abbaan ofirraa hin dubbatu. Jecha reefu reediin jedhe keessa waan garaa na nyaate tokko ani yeroo jecha arrabaa sanuu dubbadhu keessa kiyyatti itti amaneetii miti jedhe miiraaf dubbadhe. Reediin kun ammoo hedduu waan garaa nama nyaatuuf qaba. Waan hedduu waan garaa nama nyaatuuf qaba. Agartanii kanaaf ergaa nanarra isinii dhaame kun ergaa obboleessi keessan xiqqaan tokko isinii dhaamudha. Warqummaallee rabbiin namaa kenna beekumsallee rabbiin namaa kenna hayyummaallee rabbiin namaa kenna. Rabbiin waan kana hundaa isinii kennee jira. Warri miidiyaa kanarratti illee ammoo ijoolleen Oromoo biroo maal jedhaa turtanii warri agartanii waan tokkotu taajabdan. Shamarran arsii waan ittiin boonan malee waan ittiin booyan waan ittiin saalfatan takka illee hin qabdu. Tarii ilma arsii ta'ee namni fakkeenya akka kan koo shamara kutaa biraa ka fuudhu yoo jiraate ilmi namaa kamuu bakka riskiin isaa bakka buddeen isaa rabbii walitti namaa lallabe riskiiteettu achi jira achi dhaabadhu rabbiitiin shamara kutaa biraa fuudhan malee shamarri arsii waan naaqisa taateef yookiin waan hir'ina takka qabduufi miti. Riskii fi hirituu bakka kamuu nama kamiyyuu dhaabu malee bakka feeti taatee shamarri arsii waan hawwan malee waan itti dheessan malee waan irraa dheessan takka illee hin qabdu. Kana ijoolleen Oromoo kutoo biraa illee yoo jiraattan hin shakkina. Nuti ilmaan arsii yoo hireen bakka feeti nama dhaabde bakka buddeen nama jiru bakka riskiin namaa waliin namaa lallabamte namuu dhaabata. Waan kanarraa hafe garuu shamarran arsii waan ittiin boonaniif waan hawwayyoo taate malee waan irraa jibbaniif waan irraa dheessan takka rabbiin isiin kenne. Har'as borus ittiin boona. Kan niitii isaa taate akka niitii isaatiitti uf jalaa qabaatee ittiin gammadaa jiraata. Ka akka kiyya ammoo obbolummaa arsoomaa waliin qabu ammoo obboleettii akka jaraa qabaatuudhaaf ittiin gammadaa ittiin jiraata. Kanaaf tarii miira yoo namni aaree dubbatuun ilaaltanii ilaalcha gadaanaa yookiin ammoo shamarri arsii wayii akka isaatii namni itti yoo jiraate hin dogongorinaa. Hin dogongorinaa. Nuti jaalala guddaa, kabajaa guddaa, bootaa guddaa isaaniif qabna. Har'as borus ka fuudhee akka haadha manaatiif jalaa qabullee ittiin boona. Ka fuudhee akka haadha manaatiif jalaa qabullee ittiin boona. Akka kiyya shamara kutaa biraa fuudhee ammoo obboleetti akka shamara arsii keessaa dhalatuu fi haadha akka shamara arsii qabaatu ammoo sirriitti ittiin boona. Ittiin saalfannu waan itti saalfatan takka illee hin qabdu.
abbaan feete kutaa oromiyaa 11 keessaa dhufee shamara arsii fuudhee jireenya kiyya keessatti itti gammadaa hin jiraanne nan kabajjitu nan ulfeessitu kabajaa nan qabdu namni jedhu as beena wajjin haa dubbatu ani deebisaa fi fuutee ittiin gaabbitu dubartii arsii si nyaachistu akka gaaritti si uffistu akka gaaritti si kunuunsitu akka gaaritti wallaahi alazim ni'ima bultiin halaalaa qabdu gammachuun halaalaa qabdu fuudhuun gammachuu akkam akka qabu shamara arsii fuutee ittiin gammaddee jiraatuu dandeessa. Takkaan sadarkaa kanatti dubbadheen beeku waa'ee kanarraa ajandaan kiyyallee waa'ee akkanaatiin illee miti garuu yeroo tokko lafeen arbaa wahiin dhaaniin cabdu waliin dhahan cabdii jedhan. Sababa kana ta'eef dhugaan dhuga sobni soba. Ka wallabe obboleeyyan teenya dhiiga keenna ija teenya tabitaatiif tamirgaati jarrillee araaramanii jiran araarri jaraallee ammoo nullee itti gammannee jira. Reedilleen baga dhiifama gaafate ummata kabajamaa gaafate hawaasa isaa gaafate obboleeyyan isaatii fi haadha isaa gaafate darbeellee shamarree arsii haadha manaa isaatiillee. Ergaan kiyya inni xumuraa ammoo waa'ee kanaan wal qabatee please warri miidiyaa kanarra jirtan keessattuu ijoolleen takka sabboontuu shaashee sabboontuu diksiis sabboontuu maalii sabboontuu akkasii warri jettanii moggaafattan kun irra deebi'ee jecha reefu isiniin jedha. Qaala insa kaleessa isin qabdan ulfina isin kaleessa qabdan san miidiyaa kanarratti isin jalaa hir'isan waan ta'eef namoonni akkasii gocha badii iddoo kamitti yoo isaan hojjetan yoo argitan akka isaan irraa of qusatan nama biroo hin taane isinummaa mataan keessan tarkaanfii ofii walirratti fudhadhaa. Nuti warri akka ilmaan Oromoo tokkootitti akka obboleeyyan keessan ilmaan sikkoo mandootitti akka ilmaan sikkoo mandootitti warri isiniin boonnu gaafa maqaa keessan namni moggaafatee jecha shamararraa hin eegamneef wanta afaan shamararraa keessattuu obboleeyyan teenya shamara arsii ta'isin malee si'i namaan hin jennu ta nyaadhaa malee nyaadhu namaan hin jennu ta ol jettee ija keessa nama laalle isii nu beeynu san ta biraa fakkeessitee miidiyaa kanarra nutti agarsiistu nullee nu dhagaama Oromoo kutaa biraa biratti illee akka namni saalfatu nama godha. Maaliif an isinitti hima Oromoo miidiyaa kiyya namni hordofu shamara arsii qofaa miti. Ilmaan Oromoo kutaa 11 dhiiraaf dhalatu na hordofa. Addabaabaa irratti uummata afootti dubbadha. Shamarri arsii warqiidha jedhan fakkeessaa fi miti dhugaadha. Irra deebi'ee dubbataa jiru. Yeroo 2-3 jecha kanarra deebi'eera. Ka sobaatii miti ka dhugaati. Akka isaan warqii ta'anii guddatan haati bar hin beeyna ollaa qabna maatii qabna. Shamara haftuu tana bar haati yoo tumte ol jettee ija keessa laaltu bar shamara. Imimmaan xuruurataa biraa deemte haadha isii biraa. Imimmaan xuruurataa biraa deemte deebiitti hin deebistu haadhatti. Akka gabraatitti hojjettiin malee akka ilmootitti miti. Ganama buutee bishaan waraabdee uffata miicitee nyaata dalagdee dhoqqee hartee achi uffata ofii godhattee achi mana barumsaa deemtee osoo yuunifoormii ofii galtee mana barumsaatii hin baafatiin osoo dalagdu sa'aatiin hirribaa itti ga'a. Shamarri arsii tan nu beeynu isiisan. Tarna miidiyaa irra teetteellee obboleessa ofii qaama ofii diinomsiteetiin miidiyaa kanarratti waan biraa jettu isiin suni tama tiktokiiti malee ta arsiitii miti isiin sun. Isiin ta tiktokiiti malee ta arsiitii miti. Ta arsii tan nu beeynu ta'an akka amma isiniin jedheetan. Ta'an warqi jedhallee isiisan. Kanaaf kana ergaan ani isinii qabu rabbiin hamtuu akka ammaa gidduu keessanitti gidduu keenyatti hin deebisini waan isin wal nyaachisaa waan wal isin wal laalchisaa rabbiin isinirraa haa qabu walumaa galatti wanti ta'ee qalbii nama cabsaa akira ammoo bifa bareedaa sanii obboleessi keenya reedii Adam goolabuu isaa ammoo qalbii nama gammachiisa maarree dhiifama inni jedhee isinillee onni irraa fudhattanii ittiin boonuu osoo hin taane dhiifama gaafachiisne akkas taane jedhanii akka irreetiin laaloo osoo hin taane obboleessi obboleettitti yoo balleesse dhiifama jedhaan. Sababni illee isiin dubartiidha waan taateef dubartiin waan kabajaa qabduuf waan kabajamuu qabduuf nullee obboleeyyan reediiti ilmaan sikkoo mandootii dhiira akka isaati
isa waliinu anuu dhiifama isiniin jedha. Sababni illee inni obboleessa kiyya waan ta'eef. Ka dhiifama jedhuun ammoo obboleettii tiyya waan taateef. Dhiiga tokko waan taaneef, qaama tokko waan taaneef. Wal wallaallee wal dhabne malee osoo wal beeyne wal qabannaa ture. Ta'itti aantu ammoo jaartiin obboleessaa yoo dogongoruu baadhee Idaayyaa jedhamti. Kabajaadha. Kabajamtuudha. Eessaallee haa dhuftu. Bakka kamiyyuu haa dhuftu. Amantii kam keessaallee haa dhuftu. Saba kam keessaallee haa dhuftu. Ganda kam keessaallee haa dhuftu. Niitiin obboleessaa kabajamtuudha. Arsiin ammoo niitii wal jalatti hin arrabsitu. Aadaa arsiitii illee miti. Duudhaa arsiitii illee miti. Safuu arsiitii illee miti. Abbaa taanaan ka abbaa irra beeke budaadhaa jedhan. Wanti abbaa irra namni namaa beeku hin jiru. Waan abbaan naa ta'a jedhe du'aayii godhanii fi eebbisanii dhiisuudha malee jireenya namaa keessa harka kaayatu illeen aadaa kennaallee miti, aadaa teessanii illee miti. Kaleessa akka arsiititti namni dubartii takka abbaan biyya fedhe deemee, cidha deemee, bakka du'aa deemee, biyya fagoo deemee namaan wal argee yoo inni nama sanii kenne dubartiin arsii abbaa afoo hin dhaabattu. Nama abbaan kenneefitti heerumti. Dur walgaya wanti jedhamullee hin jiru. Walgara ka jedhamu. Walgara jechuun intala warraa kennitee fi ta warraa fudhattee atillee tee kennitaaf. Boodarra shari'aan wanti sun hin danda'amu jedhanii jennaan namni hedduu waan san walgara san hir'isaa dhufan. Garuu abbaan nama hin ta'a jedhee yoo dubartii arsii kenne dubartiin arsii waan abbaan jedhe san afoo hin dhaabattu. Even laal unkaan nama dhiirri arsii fuudhu tana fuudhi tana dhiisi jettee filatuu fi miti dubartiin arsii abbaan isii obboleessi hangafa abbeeraan akaakayyuun gosti isii warra ibaluutii kennine yoo jedhan dubartiin arsii nama isin na kennitan kanatti hin heerumu hin jettu. Namuma abbaan isii jaalateef, namuma warri isii jaalateef, namuma gosti isii jaalateef sanitti heerumti. Maarree jaratee namaaltu nu seena. Dubartiin arsii takaleessa nama abbaan ofii kennitti heerumtu sun, nama gosti kenneef heerumtu sun, ka ofiiyyuu hin filanne, ka filannoo ofiitu murteessuu hin dandeenye akkamitti ilma dhiiraa dubartii inni filatu, nama inni filate filannoo isaa tunsii taati, tunsiin taatu, tana asiin buusi, tana asiin baasii eessaa fiddan. Sirriidhaa wanti kun. Ilmi dhiiraa bar ilma dhiiraati. Unkaan niitii fuudhuu miti duula deeme yoo jedhe afoon dhaabatan. Dubartii fuudhuu miti duula deeme biyya kiyyaaf du'a yoo jedhe afoon dhaabatan. Eebbisanii gadhiisan. Eebbisanii gadhiisan. Jaalalli ammoo mee waan tokko isin gaafadhaan. Jaalalli ammoo jaalala. Ilmi namaa nama yoo jaalatu sanyummaa isaatiin miti, gosa isaatiin miti, zarii isaatiin miti, saba isaatiin miti, bifa isaatiin miti, qabeenya isaatiin miti. Namummaa namaatiin nama jaalata namni. Waan namni jaalatte taanaan jaalala keessa namaatii namni qotee baasuu hin danda'u. Keessa namaatii qotee baasuu hin danda'u. Warri har'a filannoo namaa keessa seentanii tanamaa fuute tun akkas warri jettan namni eega jaalatee namni onni namaa keessa seenee baasuu hin danda'u. Waan onni nama sanii keessa seeneen rabbitu jaalala namaa kana walii kennee walitti nama fida. Eessaa fuudhee eessatti walitti nama fida. Bakka garagaraatti rabbiin oofee walitti nama fide. Eega rabbi walitti nama fide hujii rabbiiti qadara. Wallahi namni waan fedhe yoo jedhe namni tokko ka wal fuudhullee ka wal jaalatullee yoo guyyaa takka sa'a takka waliin nyaattee dhugdee gargar deemta ta'e rabbitu waliin nyaadhu siin jedheef waliin nyaatta, rabbitu wal argi siin jedheef wal argita qadara rabbiitiin. Siqatti ammoo zamana kana namni waan naa ta'e jedhe yoo haraaman dalannee yoo halaalaan nikaa godhate ka waliin jiraatu taate waan saalfatan hin qabu. Yoo dubartii guddoo dubartii umrii akkasii dubartii bifa akkasii godhatan taate rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam nabiyyiin rabbii kabajamaan